namoonni hedduun kaayyoo kee galmaan akkaatiin geennee itti yaadanii itti dadhabanii halkanii fi guyyaa hirriba isaanii dhabanii duubaan akka harreetti si dhiitanii si kuffisuuf yaalii guddaa godhu. Ati garuu akka nama kanaa ta'ii jedhee si gorsa. Yeroo tokko Albert Einstein magaalaa keessa osoo deemu gurbaan tokko duuba isaatiin dhufee isa dhiite. Albertiinis ofuma irra mul'atee ilaalee dhiisee deemsa isaa itti fufe. Ammas xinnoo ture gurbaan kun lola barbaade duubumaan deeme yeroo lammaffaaf isa dhiite. Albert ammas ilaaletuma deemsa isaa itti fufe. Gurbaanis Albert dubbachuu isaatitti garmalee aare ammas duubumaan deeme yeroo sadaffaaf yoo isa dhiitu namoonni naannoo sanaa jiran arganii Albertiin akkana jedhan maaliif gurbaas dhiitu kana ofirraa hin rukuttu yookiin seeraan hin himattu jedhanii isa gaafatan. Albertiinis seeqate akkas isaaniin jedhe ofirraa dhoorguufi yookiin isaan walloluufi ani yeroo hin qabu seeratti isa himachuufi manni seeraa harreetti himatan hin jiru. Namni nama hidhiitu harreedha kan nama dhiitu jedhe uummata sanas achitti dhiisee gara hojii isaa deemsa isaa itti fufe. Obboleessa koo obboleettii ta'u namni kaayyoo qabu waan karaa irratti isa qunnamu hundaa deebii kennaa hin deemu. Namoota ilaalcha harrummaa fi ilaalcha neegetiivii siif qaban irraa fagaadhu. Namoonni hedduun kaayyoo kee galmaan akkaatiin geenne itti yaadanii itti dadhabanii halkaniif guyyaa hirriba isaanii dhabanii duubaan akka harreessi dhiituuf deemu. Ati garuu kaayyoo kee galmaan gaachuuf baate sana hanga galmaan geessutti duuba kee hin ilaaliniin maaliif na dhiite jettee yeroo kee isa biratti hin gubiniin dhiitaa harree kanaa gara tokkotti qofa hin hiikkatin gufuulee jireenya kee keessattis mudatan waliin wal qabsiisiin. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleetiin miseensa ta'uun hin dagatinaa.